wan hawaasa garagaraa kanneen saaxilan qabadhee dhiyaadheetiin jira furmaata isaati an ka dhiyaatee jiru daawwattoota keenya maqaa kiyyaan isinitti himaa maqaan kiyyaa Addinaan Kamaaliin jaamamu hordoftoota kiyya qaqqaalii rakkoowwan garaa kanneen bishaanii haa ta'u kanneen boombaa kanneen qaala'insa jireenyaa waan feetan qabaannaan gara lakkoonsa bilbila duwwaa 9442222 tokko irratti dawwaluudhaan gama keenya dhiyeessaa isinirraa fuudheetiin anis gara furmaataatti isin himama. Furmaanni kunis akkam jechuun keessa waan hin oolleen furmaanni nan qabadhee dhiyaadhee jiru waan rakkoo isinitti ta'e ergan miidiyaa keenya kanaaf dhiyeessitanii booda hawaasa addunyaa kanarraa warreen bebbeekamoo walitti qabee bakka takkatti miidiyaan keenya du'aa goosisiisuudhaan rakkoon akka furamtu isiniif dhiyeesseeti jiramu. Furmaanni isaatis akka yeroo gabaabaa keessatti isiniif hiikamu abdii qabnaamu. waan nu daawwattaniif baay'ee galatoomaa rakkoowwan garagaraa jiraannan gara keenya kootaa waan nu daawwattaniif baay'ee galatoomaa rakkoon jiru gara rabbiitti dhiyeessina.